ka'ee amma ifajjeese an maaltu natti irrata ati maaltu sitti irrata maal nutti irrisame yoo maraataa ta'e huccuu darbee deeme maal natti irrisa yoo gowwaa ta'e maal natti irrisa yoo amma ifajjeese maal natti irrisa waan nutti irrisu qaba ana kanumfaatti waan natti irrisu qabu yoo gowwoome ifiif gowwooma yoo maraate ifiif maraata yoo ifajjeese ifiif ifajjeese kana kanumaan qabaddaa kabira ammoo wanni takka wanni maamoo bayaan qabu amantaa isin jettan andilas mara isaatti bu'ee arrabsuun agarree ganda namaatti isin arrabsu nama dhuunfaatti isin arrabsu jaartii isaatiif boo'ee maraataa gowwaa fakkeessee waan isa miidhaa waan saa qofa amma wanni inni haasaa jiru gammatti kanaaf amma walumaa galatti hamsaa badii maamma bayaan fidaa jiru caala rakkina maamma bayaan uumaa jiru caala jalaa qabuun keenya gabbisuun keenya hamilee itti godhaa oofuun dalagaan nuti dalagaa jiru dalagaa maamma bayaaniif humna ta'ee dalagaa maamma bayaan san itti fufsiisuu fi gabbisaa kan jiru nuyi akka hawaasaatti malee maamma bayaan mataa isaatii miti. Waan barbaade haasee yoo dhiisee yoo dhageeffachuudhaaf jalaa qabanii dabalanii haasa'uu baatan inni rakkoon qabachuu ta'ee qabbanaa yaafuu danda'a. Garuu isa kana bal'isee itti fufsiisee sagaleetti ol kaasee humnatti godhee oofaa kan jiru tokko numa. Kanaaf maamma bayaani yoo maraataa ta'ee fajjeese fa'aa ajjeesu yoo amma ka'ee du'e haa du'u yoo gowwaa ta'e gowwaa haa ta'u dhimma maamma bayaanii fi dhimma harargee fa'aa nama wal qabachiisu jira. Maamma bayaan harargee guutuu bakka bu'ee xiqqeessuu fi guddisuu akkatti danda'u naan galuwan. Obboleessa maamma bayaan nama tokko maraatee gowwoomee dhiisee fajjeesee huccuu baafatee muu mushkila basiit. Rakkoon qabu walaa keefisaati. Harargee wajjin wal qabsiistee islaamummaa wajjin wal qabsiistee oromummaa wajjin wal qabsiistee tokkicha nama tokko kabultii fi jaartii takkaaf gabbee iyyu akka itti hubattee raasoo itti naan galuwan. Harargeen qabaa hidhaa nama joofaa jira. Harargeen maamma bayaan tokkicha wali qabdee maamma bayaan tokkicha kaayidu obboleettiidha fira ollaadha nama gandaati saayiboota yoo ta'es malee hawaasa guddaa hawaasa bal'aa miti. Haasawaa keenya keessatti hubannaa keenya keessatti dubbii keenya keessatti osoo waa hubachaa sirreeffachaa deemne gaariidha. Garuu sanii miti baran. Okay, nama 5 nama 6 hawaasa bal'aa kanaan TikTok irraa hanga Facebookatti gastii irraa hanga viidiyootti waa'ee maamma bayaan ba'aa nu ta'ee agandaa nu ta'ee jireenya nu ta'ee akkamiin nu lallabsiisa akkamiin nu dubbachiisa. Rafnee yoo haane maamma bayaan rafnee yoo haane boodiyyee inni kun nama tokko bar jarana dhageeffadha. Maamma bayaan miskiinummaa maallaqaan qabu. Dhaba beekumsaatis hin qabu. Maamma bayaan kalee inni rakkaddeena gargaaraa jee maallaqa isinirraa shaqqalatee isinirraa nyaatee amma gad deebi'ee akkamii jaartii hinaan gettan jee isin arrabse. Dhageeffadha obboleessoo mudii maamma bayaan eenyu fungalle. Isin warri maamma bayaanii maraataa gettan maamma bayaan caalaa isintu maraataadha. Maamma bayaan wallahi fayya qaba. Gowwaa jettanii mi gurbaan kun haagala gowwummaan qabu. Nama keenya gara baqeessa kan argatee shaqqalatu jira waliin dhee walitti oofee waa hunda waliin bittim godhu jira sii galee. Kaan biraankiidha jaa kaan agantaadha jaa hin amanan dhuga innee bu'aa ture. Amma immoo deebi'ee akkasuma godhe. Jaalatanis jibbitanis maamma bayaan gowwummaa takkan qabu maraatuu takkan qabu dhageeffadha obboleessoo maamma bayaan jechuuni shee Amiin Ibrooti miti mootummaa Abiyyi Ahmad hin dhaga'u. Mootummaa Baayidanii fi Katiraan fi Ameerikaa kana dhaga'u osoo gorsaa oolanii. Gurbaan agandaa dhuunfaa isaa qaba dhimma dhuunfaa isaa qaba akkatti dubbatu akkatti haasa'u akkatti bobbee galu istiraateejii lafa kaayatee deemu jira maamma bayaan jaalatanii jibbitanis. Amma maamma bayaan Oromoo miine harargeen miine. Dhageeffadhu akka inni itti miidhoo jiraate kinshee Oromoo miidhe amma ijoollee mana madaa miidha deengata sababa Hamzaa fa'aadhaan maallaqa isaa buufte sun miidhamtee jirti. Osoo inni miidhamiin osoo inni rakkoon qabaatin akka waan miidhamee takka waan rakkoo qabuutti keessa keessan dhufee shakkalee jechuudha. Laal. Kana hunda ammoo gara baddina keenya arge gowwummaa keenya arge nuu jireenya keenya wallaalee isa qofa olii gad oofu isa gurmurra baadhatee deemu kana nu arge maamma bayaan. Maamma bayaan asii booda dhaabsisuu hidhuu amma hidhi jedhan hidhuu bar funyoodhaan hin funyoo fudhattee hidhuu hin dandeessu maamma bayaan. Maamma bayaan waa'ee isaa dubbachuu dhiisuudhaan jalaa galuudhaan dhageeffachuu dhabuudhaan koomentii kannuu dhabuu qofaan hidhuu ni dandeessa. Maamma bayaan karaa hin gadata nama geessu karaa warra shawaatti jee karaa warra booniyyeetti jee amanti obboleessoo. Akka inni akkas ijoo haa godhe si ana dhayitee koomentiin arrabsiti dhayitee waan namni jenne jetteen miira keessa galchite ni aare ni boo'e haadha isaa bira taa'ee iyyee bara san hunda ka'ee ciisisa nuyi osoo ati dhaquu baatte osoo hin dhaquu baadde osoo dubbachuu baatte osoo hin dubbachuu baadde maamma bayaan namni isa beekuu hin jiru ifatee dadhabee dhiisa booniyee isaa fedhu huddurraa haatu fedhu mataarraa haatu fedhu haa hiiku fedhu wajjin haa galu ana muuta kal inti muuta kal bakka jala haa gallu haa dhiifnu nu shakkalatee jira nu nyaatee jira hangi amma dura nu nyaatee unugaa asii booda nama sumulitti hin kanneen atti araabe. Yoo jalaagaltan jalaagala ammoo yoo waan haasoftan dhabdanii guddaa irraa xiqqaa irraa fe'ama sarraa hanga warra akka kiyyaa kanatti isuma haasofne haasawa rakkoon qabu. Maamma bayaan nu argatee jira nurraa haa dalagatu haa quufee nyaatee jiraatu. Muu mushkila. Hamzaa kiyya kanumaa siin jaa galatu nagatti. Aboo yaada bareedaa kaaste wallahi muja. Hamza also. Assalamu alaikum. Waalaikum salam cafe Fredo Sintursu. Daqiiqaatti oodhaan dubbadha. Let's have it. Sifin kana ida indida ajib akka nasiba cafeen biyya Iraan anji akka nasiba khaaf si khaafne
سوشيال ميديا عرف قال لي جيران ماما جي خيار راسون خنا سيمبي خو حمزه في نورسيني جافي فرقه فلو ان شاء الله سيبوده دفلي خرامكو كبنا جو هيد جافي Thank you freestyle akam jirta nagaa fayyaadha isin hundinuu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hamza irraa eegalee jammaan isaa hundinuu harka fuudhee dhagama fayyaadha yaa'oo tiktoker illee dubbachuun barbaanne dubbii tana garuu dubbachuu ol seene nama guutuu harkeeti maadhichoodhaan qabu jira biyyaa'ee tolte waan biraa jira Afe kama ana Afe Amarilo Khalif Tifu ana rabla mate Hamza ma fi Nolsene go ahead la jira dubbi gabaab duran dubba dhageeffadha mucaan kun dhugaa dubbachuudhaaf mata gannu cabse kanama gara sanii dhufetti mata gannu cabse mucaan kun nama masqale nama sheekhaa barsiisaa amantii islaamaa masqaleef duuba kaahee sheekotii oromoodhaa ustaazota hundaahu jechan taa'een arrabsee xiqqeessee waan nama baalagee daangaan qabne yookaanis dayyuusa daangaan qabne namni kun dhugaa dubbachuudhaaf mucaa nama gadu dubbate waan dhugaadhaa jee wal social media kun wal balleessa karaa mirra wal kaa mucaan kun dubartii takkaaf hangas takka hufee cabee dhiiroo takkaa dhalaa harkeen beeku akkan jenne amma dura fuudhee kaawwan ilmoo takka botti namni natti hime anyways isa dhaabuun akkamitti beekti nama fayyaa qabu nama dardaraati nama cabsee baysee dalagachuu danda'u wannummaan tiktokirra dhufee tana fuusaa akkas naa godhaa juufuun jiru dardarri guufuuni qabe if dandahee dalagatee cabsee baysee fuudha malee dardara kadhatee fuudhu takkaa maamma bayaa malee takkaan dhagaye tunqaaniidha aadaa oromoo keessattis akka islaamattis mucaan kun nama amantii islaamaatiif hin jaa islaamni hin kadhatu osoo fayyaa qabu islaamni dalagate hicarraaqqate islaamniif danda'a malee إسلام خدتين فوز هاجو تكان دقين إني قال برساد دين إسلام تي أسقب بعد وان دي خلق جوجل ولا لو قبل فكيني أكم كهذا جرا نما أنو بن نما جوا كيسروف فكيني أكم كهذا جرا إدانو خران كوليس نجرا so أيوني نمني تدي أتويات نما بتاعنا سيركين دبسين جرا قفتك وجاسة تنجرا هو جاسو go mada kaba da yusuf mada kaba yo namni tidaa tu garte namni frafan abo qani da bi gutu qari se qabani hidani hasbi har kamile kani uledan halangadan muddi tan ra'e gali gado garafani sirraye male nama hiddu balagedati kana malifin ja asgubata ayati ulama to moda yalma marre da ji arabse mutan kun duga du bachura michon su kaba jada gabdi boniyen an wan fetu godu mirgasi kabti جيبوس مرقبت اسم بدي تكلم كبت بدي خطبو ديوس تشجوا خين خنا وان كنا سوشيال ميديا غبايو خان ريبورت رغوداتي رجو فادا يو خام نمتداتو هاهيدتو اوبريسو والله ما كانوا بديجر ديرتي هرغيدا هوندي كرجر من دغو ديرتي هرغيدا هوندي دانو هول بكناتي غوا كناتي نو تكارغتي ادتي ميدا خبا قرنچو سيغلي ميدا خبا كبنا غربا خبا كرو بليسي كان جرا كان نيفر غربا كنا جنمني نومبي خورا كوتي ينو سفبتي والله ادت وكانك قرار كده ديرتي تلمكا غربا خنا فكاتي سو لوتي ايسي جني خطا خام جني نمني لي خطا وانا كنا ابو ايسي نمني كدبرتي دافال كان غلغلا يا اخي تقول اوا حماتي كان اي غربا بر هاده يسدلت بلاس غبا في دي تيك توك غبا في دي دبدو جوني بر هاده يسدلت خنافو جولن هررغيدا ادت نمتيداتو تركام في برباچي ساير فودام جاهنا كسوشيال ميديا سين نغدا ورتلاتن هيدا هركا في ميلي دادا مناخما ولا انسغي سامله غربان كون قالوا ما فودو دان يملني الان تكلين سان يمل قالوا ما اسم مدالتو ادو يرنجرتو مدو ساندل نجرتو نما ديسو كنا دلان هيرمتو دغد بچولاف
akkasii namni itti dhiyaatan namni keenya ijoolleen argeedha mucaa kana dandeessan gorsaa yoo dadhabdan tarkaanfii irra fudhaatii hasbiidhaa jira harkaa miilakkaadhaa hidhaa mana kaa hanga fayyuu akka gabbee maqaan hin balleessine maqaan keenya badaadhaa jira maqaan yakkamnee jira nuti warra waamee kutti hin beeyi dhalaati shamarran keenya illee maqaa balleesse akka waan shamarran hin jirree maqaa balleesse dhiirtanya maqaa balleesse kanaafuu gurbaa kana ijoolleen harargee tatti dhiyaatu dirree dhawaadhaa jira fuudhaati suutatti qunxuudhaati gorsaa akka waliin seenne akka doosan godha akka waliin sooshaal miidiyaan seenne adaba akka gaarii garafaadha bakka miidhamne akka gaarii garafaa laaleessaadha sooshaal miidiyaa yoo seente diinatti kennaadha nurraa qabaa biyyaa mataan nulfaate bakka deemnu maama bayaan biyya keessa maama bayaan qaanoo inni dhugaa dubbachuudhaa fi fayyaata amzaa keenya waan kana irratti dalageeti isa wajjinadha tarkaanfiin addaa irra fudhatu mucaa kana tarkaanfii addaa fayyaata thank you Firi taransi Yeah, thank you Galatomi. Chafe also chafe gana khazan udem andrum khazane gise delagalle rabe ajiba khamam fasiru chafe that was my brother who was telling me about you. He wasn't back home. So Galatomi Hamza Khaina also Shamsuddin tarafar banijra social media ason jalatin halle sirra nugalche ذاتنا عربي لما تيجي توني بيتاتين خزن توام زانا ورخزن so وني أيام أولسيني في أتما في أولسيني yoo mucaa kana magaalaan guutuun irra haasuu jirta akka gaariitti anu isa si arkaan beeku waan taati sin beeku diteelii sirraa haasa'uu hin barbaachisu maaliif biyya guutuu irraa haasa'uu jira kana rabbi furmaataa namurraa yaada kannatee jira yaada namurraa haasirra poointii yoo qabxii furatte badadamuu barbaachisa mucaan inni to heal faranjiin heal jedhaniin hanga وقتي فلته مجو رانفتشوف like 6 months up to 12 months جيتشون باتي جارة الأمد لا برات فوتيو برا خيسة إنفرت تبرا متى يسا خيسة سنت so أما جبا ومتي ربي سا نمني دينا بيختك إيمانك أو إيمانك وكبا تتخرى وميتو so anyway أنا شافي مي بيجوتنا سويتو سلسات دلسون ينبيع خنجرو بيخو في زنتا ومالي في جريني بيجي فرنجو جينو already busy دا لايفي متى خينا جلش أنا مالي زان كمن أم بكخنا ونور سيني في I'm really proud of you هدونا بون شفتي speech خي هو أجايبه أقولك سنجة ثري جمال السلام عليكم سنجة صداقية يو ورا إردي بمتاخي لقي فردو أنا هاسو مجمع جمال نمشي بيان خن الرأس وانت بورينجينا قولي ملي هاسو خي أكا خطبة لقي فجاتوري أفهم فرنجيتين خاطوري كامنتي you get mature أتين نبونسيس حاسون يتي حاسويتو delegate Eugenie also Ashitile I'm gonna call her first lady Harargetin Jan Ammaf aka Donald Trump first lady achi officer Isaac Abu first lady taate jirta ati hawasa kanan demo fi ani pointi rada badeti sifar sufi miti delegate to also polisa khani Ali Shamsuddin tasjira ka jarra so I'm gonna call her first lady tawqabt akum Hararget iro marar balit adalatu وبوليتينيا دلقان همزان يو ماما بانجتني مجا متى نجابس أوسين همزان متى ونك أبي جرا خينا نوعان جرتنا كباب متي مجا نمني برجرو أشي بددو غرسيو إيجا بابا خينا نمني دللي تكيسا غرسي كنا ما فين كباب نتا تربو مان خرّت تعدي بسو خنا دعاء غدا في سني نمني دينا بأخو خرّ ما قول إيمانك أبو so magala guturra so jira khanani yaade takhanadun qabu sila mamma jamaayo eno mamma baajitani dira yaade khanadun qabu ani yana si khanadu hamza tika la makana si dege facha ture like speeches and yorab the irredi bi dege faduk even repost to goli personally fi deni social media ragadin nakina hugujetu hamza ni dege sami لا أكستوك أو نمني السوشيال ميديا personally خي قويا في دي أسرت إما خي جنيت أو خنيتي جرتيجو إما دونفا جرين خي فريستالست أو جمالسات أو جافين قويا دونفا خي في دي السوشيال ميديا رت خنيتي أو خنيتي جرت انتو وان بوست قوتو في بوست نقول جرا
So speechni haasuun ati godhaa turte maashaallah speecha ajaa'ibaa dubbachaa turte Hamza. Speech ajaa'ibaa godhaa turte jechuudha asoo gastiin banin. And now the second, since the day like guyyaa duraarraa jechuudha taatiin ati godhaa fi haalli ati keessa jirtu you doing great maashaallah jabaadhu. Hawaasa kanaafis sagalee ta'uu dandeessa. Maaliif haasawni qofaa miti namni takka dalagaani gochaani. Dalagaan gochaanii biran jiraan haasawni qofti faayidaa hin qabu. So bikka kanatti abbaan fedha harkasi haa dha'u harkasitti haa dha'u already atu fixee jirta. Bilchinna kee agarsiita hanqamta akka ati bilchinna qabdu haasawni kee duraa hedduu nama harkisaa. So irra dhaabbadhu haasawa sana yoo waraabte rikoordii like asoo gastiin banin ture jechuudha. Daqiiqaa lama akka gaarii si dhageeffadheetiin jira. Sani wanni asna naqee talammata maashaallah hawaasa kanaaf sagalee ta'uu ni dandeessa. Wanni ati haasawtu waan mataa namaa keessa seenu jechuudha akka malee. Sani inshallah telefoona keeyyatiin lambara ni qabda lachuu chaansii argatte naaf bilbili yaada mucaa kaan irraa